هي سرة ترتي وقع إن شاء الله. هي كتير. هي ما شاء الله جواد بشي تكفى بوك أبدا. الله ربي إنه عامل كيس إن شاء الله أبدي كبا. يا ما شاء الله. ما لي تقل Fatuma مفتسة. sirriin nagar gaarteerraa galatomtu. Akkasitti. قرآن تقل ما هي. ما شاء الله جزيمة كمفتر تمو حافظة يتون قلت ربي سيعمل كيسو. إن شاء الله والله حافظة توفاوي كبا ربي إنه عامل كيسو. قرآن جزء لما فابوسو كيرما الحمد لله. ما شاء الله جواد بايتات إن شاء الله. قالتهما أبا ما نفنا نوبنتن اللي هل كان قارسين ياتون دخيسنو. فاطمة تسقلته ورجالات تسقلته ما كا. Eenyu abbaan mana kana isinii bane? أي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum salaam عليك wa السلام ورحمة rahmatullahi wa الله. barakatuh. أبا ما نفنا نوبني بو منات بيخ خانو مال الرابيك نري. Okay, eenyu jedhama? بيكون. برو فاطمة تابتابي أدى شيء تكما كودان تابتاب قدو قبدشي. Qixaaxa? نتو قوسي سفر. نندا قدتي ما. Maal balleessite haamame? والله إن قاتي ولا إن شاء الله كون خيران اللي. مسكينة جرما جتلال تاسادي. جرما جتلال تاسادي. Komentii moo? warri guruppii quraanaa barbaaddan obboloota kiyya porofaayilii kiyya jala liinkiin hin jira liinkii santuqaa seenati isin galmeessan zuum irratti jechuudha warri qarabuu feetan porofaayila ka'u jala antini jira liinkii watsaap irra sin geessu. Anaan miskiina ta'u. Wallahi baay'ee si jaalata maasha Allah. Birrii maleedha. Liinkii keessumaa. Liinkii. Okay. Birriin qaraan isaa? Akkas isaaniirra guddaani. Nuti akkasitti qaraan hin beeknu ka. Hanga irratti. Akkasitti jechuun tarii namni irra guddaan akkasii yaada. Allahu alam hin beeku ana nan qunnamne. Namni tokko yooma barumsa baratu barsiisaa ofii sarpiraas godhuu waan tokko tokko kennuuf ni danda'a garuu leezim quraana qaraan birriin qaraane ayidoonti noo garuu dammoo soo birriin uyyuu qaraame wanta garaa nama nyaatu miti garuu dammoo wanta akkasii hin beeku anarraa. Bareedaadha inshaallah. Hayaati jimmaa daqiiqaa lamaaf nagalshii. Amma uummata kana sadeenuu galchineetuma yaada isaanii irraa fuuta malee tokko galchitee tokko dhiistu. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum Rahmatullahi salaam wa warahmatullahi barakatuh. أكمل والله نقالتي والله الحمد لله. Rabbi alhamdulillah. ما شاء الله كم يجرون جرين ما الفكات بريدة Dansa. ما شاء الله بقى جراتني بقى ساكنة جسن Hayyee hayaat jimmaa. Okay, Sumayyaa wajjin haasa'aa. هاي سومي لينكي إيمو جروب إيمو توكي جلا كاولا جنانا دي أكملت كاما والله أنا مبيخ أنا مينا كان يمرا كان واتساب بيتشان كاي لينك كمان بوت ما فلتا لينك ماني خايا ما أوكي فكينا في لينكي واتساب أكملت كاما فيديو ده لقامي مالي كسيت انتو أكمل نسي أغر سيسري أنا انجرفا كان سيف قرأ دي بايم بيخو كتسيمو رفي Okay, guruppii dhimooti jira. لا غاري ما توكو تجرى هاروا قلمي قلني أيوة إنها جت شيخ موسى سويل من مكان ثاني إسام فاتو Sheekh Musaa برسيسا Suwaalaa. سؤال أقص إسام فاتو برسيسا
maashaallah warroonni dandeettii taswiiraa kanneen illee fedhan jechuudha galmee jalqabaniiranii beeksisa hojjedheefin tureyyuu anuu jechuudha liinkii moo profaayilii koo jala ni jira uruufallee warri makaarija Ankeenya ta'e immoo intin illee ta'e jechuudha akkasii sabboontu arsi hayaat keessana ankeenya dubbisa immoo hayyee okee kala lakkoofsa faaxee nan qabaate faaxeen bakka tokko jirtu. faaxuma laala adda adda jira Okay. Akkamitti argachuu danda'a lakkoofsa kee? keessa na barreessa sirra bu'e Hayyee yookaan immoo faaxee TikTok kanarra barreessi. TikTok kanarrattis barreessuu dandeessaa? faaxee yookaan katabii faaxee lakkoofsuma yaana laa dhodhe yaani fiqaada namaa malee immoo lakkoofsi namaan kennamu guyyaa meeqa nan gaafadhe jedhee keen sodaadhe. Yoo kalaas ati itti kalaan gaafadhe harkaa fudhaa yaani sayidaadha lakkoofsa koo kenniif jedhe sayidaa jennaan na beekti isiin faaxeen na beekti. okay Hayyee shi galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoo bireetiin. ayyee sabboontuun talaarusi Sabboontu intala Arsii? silkii tiragalee hangasanii kaaroo Okay. kaaroo Arsii Kharru moo? Barakaat. Kharru. Kharru Waalaikum waalaikum salaam wa salaam. barakatuh. Marhaba. Marhaba. Akkam jirtu? Maal haa jajjaba? Ageessin. Jira galata rabbi alhamdulillah. Wallaahi yookiin isin ajajamallee isinillee ajajachuu hin danda'u. Na fakkaatullee akkas jazaakumullahu khairan. Sumayyaa linkii dhiirti san tunaa seenuu didee beeyta. liinkii sidire Dhaqee dhiisee biraa dhufe. ayyee eenyu maqaan kee ruuzii ka jettu sun illee keessan naa katabi kaaroo atilleen keessan naa katabi ittasi garsha rakkoon qabu Ayyee akkas inshaallah jazaakumullahu khairanii dhiifama hundi keessanuu. Ayya abshir abdees. abshir rakkoon takka hin jiru ayyee isinoo qarawni barbaadani garee irratti sin garsha Yaa na galchee. Yaa. maal sin feesise Qaroo barbaanna. Akkuma ati jirtu saniin dhaqoo fadha. ani sin qaraasisu eeyyamamuudha maal si qaraasisu Wedduu. macaafa wedduu Amma waa baay'ee na haasa'isanii bakka cufi deemnee cufnaa yalla. walla macaafa wedduu sanii dhaga'e malee waa kamiyyuu irraan beeku ijoollee Hamdii Booranaa beeka irraa hin hafe. inuma dhaga'e bas jedhanii Yaa. Cufi bakka haa cufnu inshaallah. خلاص እኔ ጨርሻለሁ እኮ ምንድን ነው የጨረስሽው? ነምበር መቴሰና ከን ሩት በሪፈማ ከርጋን ጅራ ነምበሪ ካይበስ ጩፊን ጀዴ በር ኦኬ ሃይ ነገቱ ብላ በለን ከኛ አልከን ጋሪዳ አይ ሰላም አለይኩም አከሲቲ sagaleen kee dhagaa hin jirru deemitii shaayii danfisadhu koottan gasanii yoo minaalbaata dadhabbiin isinirraa gala. Ammas hin jiru. مشكلة إذا زيادة والله لازم ما الفون في الرخاء بكا انجر انجر وانت يوفي قدون تنجر مسكينة والله
والله لازم سقالين هنجرون سنين جتشارة يا بيان. بكا بينو بكا سنجري لك أخوت تاشي راكونا. Okay, amo. أما انجرا Okay, ya. Ada tu kau rabi tu rena keren tu rena itu. ديمي تو شايدة مصدق قلت والله. Okay. Ai bara ni kau sahaja tani se. لا لا قوسة ميتي بدو أنا. Okay, mani jerami. إيه Ishi bakani ndo fashi. إيش نجان ديبي إيش ديبي خا أكاسي. Anka sandee bani simfaananii intiditaa warroonni barachuu feetanii gara keessatiin akaawuntii kiyyarra liinkiin ni jira. Liinkii gadi tuqaatoo gara watsaappii koottaa isin galmeessin inshaallah buru guyyaadha. Zuum irrattidha kan isin barattanii kan galmooftanis zuum irratti. Foozii mala si qoraatis qabda. Ijoolleen imala islaamummaatti dhuftanii bakka barnoota hin arganne immoo isin addattidha inshaallah warroota haaniin gargariidha bakki isinitti barattani. Liinkiin akkam isin didasaa ijoolleen ikkoo isumaan seenaa jiranii bar. Hojii keessa nyaadhaa. Yaa shiilee ishii jabaasta. Hayyee Jamiila kootu keessan kinu. Jibdee jira maashaallah hedduu tokko namatti tola ani saayibban baay'eetu jira akka ganda keenyaatti nama hedduutu jira warri mobaayila fayyadamu gaa'ii nama 50 laffee jechuun nama 50 sabiskiraayib godhuun qaba yuutuub OMN'ti kunis maashaallah gargaarsa bareedaadha obboleeyyan kiyya hedduu tokko galatoomaadha isinis maakii mubee isinummaan hundinuu masoonni keenya wallahi hedduu takka isin jaalannaa bakka guddaa isinii qabnaa waan akkanaa kanarratti argamtanii akkanatti sagalee nuuf ta'uun keessan hedduu takka nutti tolaa hedduu takka nu gammachiisaa jajjabaadhaa nu boonsaa jirtanii galatoomaa isiniin jenna. Ayyee wanni nu amma goonu Still challenge qopheessu. Mubee guutaa kaaduu godhu. Mubee qola guutaa. Still challenge qopheessu dandeessan. Challenge akkamii anillee niin qopheessa jee hin dandeenyaa jechuu barbaada. galatooma ulfaadha. Amma wanni jiru calluma inni teenye wanni nu sa'aatii walitti gumnuuf hin jiru. Hundi keessan iyyuu warri abaaboo kennitan warri waan qabdan kennitan rabbi isiniif haa kennu galatooma ulfaadha. OMN marii bal'aa barbaachisaa. Akkuma makiin jette gara feesbuukiitiin yuutuubii isaaf jalatti liinkii sheer goonee gara hundaan yuutuubii isaa sheer goonee akka irratti hojjennu. Inni kan biraa immoo amma sarara deebinee marii goonee mee akkaawuntiin mala maaniitiin yoo banameyyii gara biyyaatti akkaawuntiin banamuun dirqama. Yoo akkaataan argame akkasaatti baname. Yoo akkaataan argamne immoo waan jarri hojjedhaa nuun jedhan waan isinitti mul'atu hojjechuudhaaf qophiidha. Yuutuubii keessan immoo akka inni miilee galu ani isa borii viidiyoo waraabee gara kooti. Feesbuukii irrattis liinkii tiktookii jalattis waadaan fidii galadhan hidhadhaa. Haganni miilee guututti jechuudha. Chaalenjiin dhaabnu akkuma makiin jettee kun yaada gaariidha. Amma yaada gara xumuraarra jirra kanas. Natti waan jettan jedhaati. Hayyee bakka mubee galatooma yeroo gaarii qabaadha. Yeroo dheeraa waliin ture inni kun baname irraa gaastii sa'aatii kana jechuudha sa'a lamaaf ho'i oli. Waan jiruun walitti deebina kaa galatooma. Haalli mijaa'ee walitti deebina mubee. Kanas siraachi xumurarra waan dhaamtu yoo qabaanne galatooma ulfaadha.
ulfaadhaa galatooma deeggarsa taasiftanii sochii taasiftanii ulfaadhaa galatooma kana qofaan hin dhaabbatu gara fuulduraattis itti waggaa kurnaffaa isaas kabajachuudhaaf deema bitoota 2024 waggaa kurnaffaa isaa akka kabajatu haalota jiru keessatti adeemsa jiru keessatti wal hubataa deemna isinillee sochii taasistaniif ulfaadhaa innis gara TikTokii kanarraan kanaan booda peejii kanaan jira kanaan dura peejii 2-3 banneet ripoortii godhanii follower 60,070 akkas wajjin hin cufame garuu amma kanaan jirra namoonni jala jirtan follow godhaa nu hordofaa miidiyaa keessan ammoo jabeessa walillee jabeessa akka sabaatti wal jabeessa wal qabadhaa galatooma ulfaadhaa. Abshira. Isinis muubii akka isin hundinuu akka yaaddanii gadi isinitti ta'uu kanaaf nurraa mufatinaa isin hin jenne waggaa haala mijeessitan ijoolleen teenya warri biyyaan baa jiranis warri biyya keessa jiranis isin hojii jiranii akka yaaddanii gadi isinitti ta'uudhaan nurraa mufatinaa isin jechuu barbaadu bilayin kee qaali. Okay, galatoomii ayyee. Muubii sagaleen. Okay. Waan dhumarraan dubbadhuutiin baha. Dubbadhaan waan dubbachuu barbaade dubbachuu kana xumureera sagantaa xumureera dabarsiidhaamsa yookiin qabadde. Sagantaan dhumarratti dhaabbatee jira. Ni eegalame malee hin xumuramne wanni beekuu qabdan tokko ni eegalle malee hin xumurre haala mijeessinee isinitti deebina akkasuma karaa subscribeittis hanqan dandeetti takkaa karaarratti gabbee subscribe gootanii jee hin beeku just T-shirtii OMN hojjisiifadhe kaniin ani akka nama tokkotti waan hin godhu waan hin danda'u kan hin godhu uffadhee karaa irratti gabbee namoota hedduu akka subscribe OMN godhan goosisuun hin danda'a kana nin hojjedha jeetiin abdii qaban hin hojjedhaas sanumaaf hundi keessanuu asuma irratti hin dhaabbatu akkuma sabaaf jeetti subscribe godhuunis gargaarsa waan ta'eef subscribe godhaa miiliyoonota akka galchuu qabna miidiyaa habashaa yoo argitanii jiraattan hedduun miidiyaan isaanii miiliyoonaan kan lakkaa'amu hedduu qabanii jechuu YouTube jechuu saniifuu OMN immoo kanaan hin malu waa hedduu hojjetee ganas ni hojjetaa jechuu ni jiraata yoomillee nutillee hin gargaarra galatooma kan man dubbachuu barbaade Mubee thank you so much. Mubee bilbilana Saaraa caalaa waan dhaamtan dhaamaati kalas bakka sagantaa cufee wajji. Okay, cufee rakkoon qabu waan hin dhaamu barbaadu immoo isin irratti hojjedhaa waan sanii jabaadhaatii akkaawuntiin akka gartee ijoollee biyya arabaatiif akkaataa haala mijeessaa sirriitti garree jirra paawara ijoollee biyya arabaatii qaba akkuma reefuu dubbattanitti akkaawuntii akkaataa itti ijoolleen biyya arabaa gargaartu haala mijeessaati marsaa lammaffaa irratti deebi'aa nuti amma nuti akka Saudi Arabiyaatti waan takka ni goonaa jechuudha. Namu biyya jirutti ijoollee biyya arabaa akka waliigalaatti tanarratti hojjedha. Tanarratti warri gootan lakkoomsa 2 barreessaa dhaqaati subscribe godha OMN cufamu jechuun akka lammada deemnee gabrummaatti seenu jiruuti. Okay, gabrumni jechuun lammada deebinee gabrummaa keessa jira duraanuu dukkana addunyaa seenna akiraa keessa deemna jechuudha. Okay, OMN qilleensa irraa buusuudhaaf namni hedduun diinni hedduun stiil hanqa mootummatti waan hin goone hin jiru. Kalees arras qeerroon fi qarreen miidiyaa kana mataa ol qabuudhaan beekamtan. Akkasuma ammas mataa ol qabna hundi keenya waliin taanee jechuudha. Saniifuu dhugaa dubbachuudhaaf namni gargaarsaan hedduu beekamu kaleessas namoonni hedduun OMN gargaaruu ture hundinuu diaasporaanis kan biyya alaatis gargaaruttis jira gargaarus tures jechuudha. Garuu heddumminaan gargaarsa OMN irrattis ta'e gargaarsa nama dhuunfaa irrattis ta'e namoonni hedduun beekaman akkuma beektanitti ijoollee biyya arabaa keessa jiraatudha. Nutis har'a ani berna ajaiba nam tokko warra balkaaba waan isaan godhan dhibaa gis takka waan aan dubbannu wallaalchisuudha waan hin goone qabdanii keessaan koomantiin takka naa dhufaa jirti saniifuu hundi keessanuu wanni akkaawuntiin
mijjeeffamne akkaawuntiin Itoophiyaadha. Sila akkaawuntiin Itoophiyaadha kan mijaawaa ta'e jiraate hundi keessanuu akka gargaartanii nus gammachiistanii OMN illee mataa ol qabdan abdii qabna hin beeynas jechuu warri biyya Arabaa kan akka godhu dandeessan. Sanumaafuu ittiin gaazexeessitoota OMN waliin mari'annee marii taasisnee yoo kan akkaawuntii Itoophiyaadha kan qopheessan ta'e lammada fuula keessanitti deebinee kan isin gaafannu ta'a deeggarsa galatooma asuma irratti dhaabbataa jechuudha. Ashi. Ayya akkasuma mana kanallee koppii linkii yoo gootan hedduu nutti tola. Koppii link naaf godhame. Koppii link. Copy link naaf godhaa guys. Thank you so much. Copy link naaf godhaa. Hundi keessan copy link naaf godhaa. Oh my goodness, maali arrabni akkanaa kun subhanallah. Vlogs godhe dhugaa dubbachuudhaaf. Ummati yabara maaltu si geesse obboleessa koo. Ati gaazexeessitu maaliif hin taane? Dhugaadha gaazexeessituullee miidiyaa irratti akkan hojjedhuuf miidiyaan na gaafatellee hin jira. Garuu anaatu fedhii hin qabne jechuun kiyya. Anaatu hayyamamtuu hin taane sababni isaa ani isin waliin asitti baree TikTok irratti akkanatti hooyi bahee miidiyaa irratti seenee TikTok irraa baduu kana hin jaalanne sanumaafi yoo ka sadargaa achi kan gahu yoo barbaadan rakkoo miti dhaquu hin danda'a dubbachuus hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay, kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maakii orroo hundi keessanuu koppii linkii fi taaphaap akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Thank you so much. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffii keessan gaaffii qabaa jechuu jirtan gaaffii maaliiti? Koppii link naaf godhaa. Muuziqaa OMN ulfaadhu rooroo dandansitee OMN